balleessee jira lamuu hinaaffaa ittiin deebi'u bakka abdii kiyya mana kana waan feete yoo dalatte lamuu maqaa minyootillee hin hinaafuu jetteeti waan itti sana immoo tuu jettee irra jettaachi lamuu ittiin deebi'u hinaafaa ittiin deebi'u abdii ammoo kutuun garaa si nyaata harkitee daba kan Ashamar kafuunee daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha egaa daawwatoota keenyaa fi hordoftoota keenya arra ani abdiratti prankiis miti garuu dhifaman gaafachuu barbaada ifama maali gaafattalee onaan jettan kanaan dura viidiyoo waraabee ture sanatti fakkaatee abdiini uccuu ayyaanaaf nuuf bitee ture anaaf illee minyootii fi bitee ture garuu ani minyootii fi maa bitee son taane ani abituuf waan nagalchu tokko hin jiru as biratti garuu wal fakkaata maaliif nu bitee ani ishee wajjin wal feenu silaa wallollee jirra walii galaa hin jirru nama wal fedhee jirullee tootaane bakka tokko tootaane nu bittullee humaa miti garuu wal fakkaata maaliif nu bitee jedhee ani akkaarii ta'etan uccuu anaaf na kenne san cicciree tureeyyu cicciruun kiyyeessuun garuu waan gaarii miti nan beekaanii sirrii hin goone garuu ani jaaladhee miti aarii keessa waan hin jirfuun gisee sana balleessee tureeyyu isinillee abdiinillee baay'ee natti gadditanii jirtuani akkasitti gadditanillee hin fedhu hin barbaadu garuummaa akkasitti hin gaddine yoo feete waan hin taane hin godhin naan jechuullee dandeessu tole hin godhu waan akkasii sana sin hojjedhu nan isa ifama naaf godhadha isinillee ni as biratti irra cala sinan ifama gaafachuu barbaada lammataa irratti immoo abdiin ifama gaafachuu barbaada maaliif wal fakkaataa nu bitteedha malee uffata huccuu maaliif na bittee yookiin immoo waa biraa fi miti an kana uffaticha garuu wal fakkaataa uffanni guutee jiru keessatti wal fakkaataa maaliif nu bittaa ishee wajjin kan jedhu sana maal rakkoo qabalina jechuu dandeessu garuu ani garuu hin barbaadu bakka ishee wajjin wal fakkaataa uffachuu hin barbaadu bakka kanaafanan waan fan hin barbaannellee anatu beeka malee namni takka hin beeku gati ta'eef maaliifillee jechuu dandeessu ani fedhii kiyyaa miti garuu as biratti kottu meedhee tan abdii waamee dhiifama isa gaafadha egaa daawwattoota keenya dhiifama naaf godhamu naaf hin godhu kana naaf hin godhu walumaan daawwanna daawwattoota fi hordoftoota keenya hanga dhuma sagantaa nu hordofaadha affeera kiyya Kosenga. Malis? Kosenga. La casa mata un fede. Ma. Dici mata un fede. Ma. Ya dum. Mai. Ya dum wa sitti ma kan. Cinque matti ma sei cinque ma anche da. Aran cinque. Ma cinque na sa yeron. Dakko maga asote beta. Ani. Akka jijjiiramte baruuf beekaan jirtu waan namni sirra beekamu. Ama muri jiramina. Ishi bakka. Waan asiin dura na godhaa oolte dagatteeti. Mana moo garaadha waan garaadha asii yaanii. Nama wata kan beekni si fakkaata moo garaadha asii hidhadhee si fakkaata akkana yoo nala. Abdii amma maal jedhee amma asirratti maal dubbe? Gaafa tibiri kiyya akkana makasii hin ciccirtu garaa ani naafoo teettee abdii mii koottoo jettu ana taate malee sonoo biraa taate akka sukkuumtu beektaa akka garbuu sukkuumtu. Anggaru mana kiyya keessatti wanta kanaan dalagu jedheeti malee silaa sonoon biraa taatee sukkuumta. Ma akkam tani sukkuumta jechuun maal jechuudha? Akkuma garbuu kanaan irraa sukkuumatti argates ni sukkuumta silaa sonaan biraa taate. Anggaru mana kiyya keessatti waan akkana godhu waan hin barbaanne malee. Naafuu teetteetti waan birrii kiyya ati guyyaa samba birrii kiyya jechuudha. Abdii amma ani amma isuma kan nama si gaafachuu kan si waamee turoo yaati ganaa wal jala loluu dammarte ammoo. Maal? Ani bakka jechuun
Ani dhuguma balleessaan kooti sin jedhee miti namni dogoggoruu waan jiru. Kanaafuu ifama si gaafachuudhaan si waamaa ture yaani si afaan si waamaa. Jaa balleessaan keessi jire malee ati waan afaan waan keetiin balleessaan kiyya badiin kiyya jettee waan ifama gaafate. Amma gara amma reef si gaafachuudhaan si waamaa jira iyyuu. Maali mee gaddisiisi. Ifama si gaafachuudhaan maal jedhu gara ammoo ati lafa jalee lola jammarta abdii maal nuti gaafatu. Ansoo jiin dhiyaayina haasaa fedhan qabu mee waan dubbachuu barbaadu. Amma ani kana dubbachuu fedhe jechuun dhuguma ani bakka huccuu sana kukkutuu hin qabu ture yaani. Jijjiirullee hin qabu ture balleessaa kooti balleessaa koo moo amaneen jira bakka siibichaa miti kanan balleesse namu jechuun nama kamiyyuu nama aarsan kun jechuudha maaliifuu birrii itti ba'e malee lafa argattee hin finne miti waan kana hundettee waan namaaf butee natti hin kennine. Mee balleessaan keetii mee maal balleessite mee? Hojjicha kuutuu hin qabudha kaamaan balleessaan koo. Hojjicha kuutuu hin qabdu. Amma kukkutimee atumaan mee biyya itti mee gaatti seenuu barbaanne. Fuutiin tumaan naa deebisuu qabda kukkutee kaatis ciree natteetti du'aan dhuftee natti deema. Hin dagatte? Annaa haa kukkuttuu jedhee sii bitee? Moo haa uffatte? Maal sababni kukkuteen maal? Qoy shaabbii ati yamanii dhuma yookiin sanaa kana keessatti huccuudhuma dhabdeeti moo huccuu wal fakkaataa maal bittaati ishee wajjin? Mirga hin qabu? Jechuun ani fedhu kaan hin barbaadu kaan. Mirga hin qabu jedhee? Ati mirga qabachuu dandeessa ani immoo uffachuu hin fedhu kan akkasii ani kan ishee wajjin wal fakkaataa mee ishiidhaafis kan biraa kan isheen fedhu. Bitu fi wakina kesi ke kampet ana garo yo video je mal ani mo barbaane kan barbaadu baka ani shoji min barbaadu tena tinken to yaga chicha nanna re ka sa sa thare da ko gode kan kana ma si gona re man kana ko di kama na godi chichi to ku to hin kaw to re kana fedu na fi jijjiri fakkata shoji mal na di fama vietnam di fama vietnam sura jara to Kamisi jaalatu akkan siimtee tokko bareedaa isaa kana ta'e kan biraa ta'e shaarbii jaalatu. Tamam. Shaarbii jaalatu tokko kana dura uffatteertu haala waliin ta'e kamisi jaalatu tokko surree jaalatu tokko fuudhee as kenna. Oollee siif kennina dhifama naaf kenna goota. An dhifama akkasii godhu feetaa miree. Eeywa. Halas kamisi jaalatu tokko shaarbii jaalatu tokko badala waan ciccirtee san asfiri askaa waan gurguru maal maatu si gaisa ati waan jaalatu sanni keessa shaarbii tokkocha surree takkatti kamisi tokkocha waan nan tokkocha haya adi rakkoon qaban nafti dagaroo atumti dhifama naaf godhiti an rakkoon qabu naaf godhiti an dhifama si godhaa jedhee barba waan akkas jaalatu sanniin fili achi booda dhifama si godha garuu maaltiin goota qabdee ati tol ati ciccirtee mire uffata mi'ooti wal fakkaatuu maaliif naa bitattee ciccirtee mire kanaafuu dhiifama garaarraa akkasii godhu waan jaalatu kanneen yoo kennite an fuudhee laawundari geessee seeraan miicee uffata gaaddiseen ciccirtee uffata gaaddiseen ciccirtee biraa nama kennuuf waan hin qabne mi'ooti kennaa. Mana biraa achi booda dhiifama sii godhu. Maalichi anatti illee maali garaa keessaa uffanni ati ciccirte sun akka nabatu waan jaalatu waan akka kennite uffanni wanni ati waan taatu sun badacha. Ati waan ati jaalatu ati ani uffata kee jijjiitu waan kana jaalatu kennamte. Ati jaalatu naa kennite. Bagana maali dhageeffadhu anoo birrii gabbayii fi naa bitti siin jedhan jiru. Miti mee abdii ani amma kan ifama si gaafachaa jiru si malee minyootii miti miti. Minyootiin ifama gaafadhu siin jedhee. As bira taa'an uffata koo koo fuutee maal isheedhaaf kennuu fedha. Wanni kennuu fedhee osoo uffata kan ansii bitee sanniin kan minyootiitiin wal fakkaatettee cicciruu dhaabattee ati. An fuudhee uffata osoo ati na kennite. Ani bakka bitetti hin deebisu minyootiif kenna malee na biraatiif hin kennu. Maali uffata kiyya ani uffata kiyya amma isheedhaaf kennite ofii keetii bittee kennuuf mirgaa keetii waan agartu tokko hin jiru. Garuu as bira taatee ani uffata ati kukkutte sana keessa yaadii sun kan ba'u waan huccoota kee jaalattu ani minyootiif hoo kennite garaa keessa aarii sun baay'ate miti. An garaa kee keessa aariin baay'oosa. Kanaafuu yoo akkasitti uffata sanillee yoo nuti asitti illee jilbiifadhu harka kan kee lamaan akkana ol qabi abdiyyee kiyyee keenyaa bakka alamoo ittiin deemu waan akkanaa itti waan fedhillee yoo aare hinaaffaa badduu akkanaa kanallee of keessaa harkisa jettee haakettee tuftee diree jetta. Ani amma abdii waan biraa dhiisaa. Dhageeffadhu akkanatti jilbiiffattee waan san bal'aa akka qabattee dhugaa akka balleessee jira namuu hinaaffaa ittiin deebi'u
bakka abdii kiyya mana kana waan feete yoo dalatte lamuma qaama minyootillee inni naafuu jetteeti waan itti sana immoo tubettee irra jettaachi lamuutti hin deebitu. Inaafaa ani kan isa kan keetii rakkoon qabu. La jilbiifatamoo jilbiifatu siif taana nan jilbiifadha. Minyooti garuu dhifama kanaan booda waan minyoota hammeenyaa hin dubbatu. Maali bakka singaltu waan minyoota. Maali minyoota amma minyooti jilbiifatu dooma. Maali taamaati anaafis ta'e anattis ta'e minyootittis ta'e kanaan booda akka waliin kanaan booda akka walitti hin naarreettee bitare. La inaafaa waa'ee minyooti waan fedhee biteef isima akkana bitee iddana qabsiisu dhaabuu qabu. Ani maa bulchuunatti hin taane yookiin bitee bitee hayi. Dura ana sitti mee ka uffata ana sitti mee. Asii miti bakka biraan dhaqee garuu ituma ta'ee baqaan maal amma abdiyaati waan tan dubbattee waan tan dubbisiina. Anas biratti dhiifama si gaafachuufan malee waan minyootu natti taasifii bita. Dhiifama si godhe baga buutu uffata jaalattu kan si geessan as kennu. Ani ati uffata huccuu kiyya minyootuuf kennuudhaaf. Tol maal jechuudha? Miti ani uffata koo ishiidhaa kennu miti uffata wal fakkaataa ishee wajjin maal naamitti jedhee si gaafachaa namni as birattaan. Tol. Amma tamaam isin kennu biraatti kennaa uffata fidi. Miti anname kana kana oola akka sanaan hin kennu huccuu koo maaliif? Minyootii fi miti si biratti uffata jaalattu sanii kukkutuu magasii Abdi mesbiratti dhiifama si gaafachaa hin jedhame dhiifama gaafachuun kana waan akkana namaa deebistaan. Ani dhiifama si godha jedhee amma si didee barufama waan hundaa ofaartaa si didee dhiifama si godhaati uffata jaalattu fidiiti dura minyootii kenna deemee badii ta'ee malee wanni dhiisee akkuma jiru san uffata jaalattu san cicciraan kanas garaa kan kuroo dhiifama si godhee gaadhisee ta'inna jedha ammaan booda akka duriitti si waliin taphata akka duriitti si waliin taa'ee si waliin nyaata bakka ati nageessittee si keessa waan isin dura yaannillee wajjin waan fedhe raawwachuu dandeenya. Amma shaan waan dogongoraatis dogongoruu qabda abdiin amma. Amma fidi wajjin cicciraadhe. Qo'aata amma wajjin ona fidiyaata kukkutte malee wajjin haramuu dandeessu yookiin dhiifama naa gochuu dandeessu. Maal jechuudha akkana jechuun tol. Ati nan beekaati kukkutu fi miti dursumsaatu ati dursumsaatu iyyuu minyootumaaf jechuudhaan kan. Ani bitee ilamiyaa doomaa jedha dhiifama. Yeroo amma lafa yaan biite ani kukkutee garaasi nyaata. Kan biite ammoo kukkutuun garaasi nyaata. Argitee daba kan kennu. Ani akkasii dhufee miti. Qoy maal taa'ee taabdi maal olis. Ani ma dhiifama si gaafachaa hin jiran mees bira ta'a. Naan gaafatiin dhiifama wanti dhiyeessinsi. Uffata jaallattu fidiitii cibool sirra oolaa. Haya kan namoota ta'in. Kan maal namoota ta'in. Haywa. Yoo dhiifama na gaafachuu barbaadde fidi. Dhiifama si gaafadhoo jette fidi achiin booda cicciree si garsiisanillee. Ka'ii dhoofattaa. Qaabdi ati maal ni qoyoolee? Maal kootu kaasa? Ani amma dhiifama si gaafachaa jira malee maal hin balleessaa maal? Ammaan si jedhee fidi uffata kan kee cicciraa si jedhee. Jechuun maal loltaree laf jedhaan jechuun immoo uffata kukkutuu maal hin oole maaltu fide kukkutuun ani amma balleessaan koo huccuu kukkutuu hin qabu dhiifama naa godhisi jedhee malee. Koo asumatti ilmi asuma koo. Mee taasisa dha'uudhaaf hawaayu. Kootu si dhaa'uu fi miti koo. Jesba si dhaa'uu fi miti kun as taa'ee jira koo. Asuma bira dhaabbaddee si tasaabdiin taa'ee. Kootu fayyaa qabdaasa. Tole. Qaabdi maal jechuudha ati naa galaan jiru ani oole. Naa fidi mee kam jaalataa fidii si jedhaa. Maal. Fidii si qoona keessi si lakki bakka situ buufii miti. Amma kam dhiifama na gaafachuu deemta kan balbala jirtu ta'e. Siiba. Kan balbala jirtu kam dhiifama na gaafachuu. Amma waan biraatti ni abdii ani kasi gaafachaa yeroo waan biraatti kan lolaa jirtu mee mistiri kan Allah asteettee na wajjin haasoftuu si dhufaara baran waan biraatti kootu. Akkasatti dhufaa irtaanatu beekame asitti hin beekamaa jiru miti. Ishitaman kootu taa'es. Tola naa achitti funaachi taa'amu akkam taa'ani ulee. Yemra abdii olaan dhiifama si gaafachaa jira maal ta'uu dhiifama kun irraa fudhachaa jira. Ta'i kootu isaa. Ta'e ta'uu ta'e. Loleen kaa'atu olee olee akkamitti taa'u. Kootu isaa. Kootu isaa. Akka taa'u. Aywa. Kan cuma rumah aspun silala. Egaa
daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma agartanii naaf hin milkoofne yaadni kiyya tokko illee naaf hin milkoofne akka malee lolee jira agartanii jirtu akka malee aarii keessa jira surumayyuu tole naan jechuuf hin deemaa hin jiru akka agartanitti inni amma salaatuuf deemeera ana achi keessatti baay'ee tureen ba'ee hundaafuu baay'ee rifadhe dhugaa rabbiyaanii jechuun dhifama naaf godheetan yaadee tureyyuu gonkumaa dhifama gochuuf yaada hin qabu akkuma agartan sana kanaafuu immoo maa gochuu hin dandeenye daawwattoota fi hordoftoota keenya naaf hin milkoofne naaf ta'eetan yaadee tureyyuu hundaafuu maamutii egaa akkuma agartanii baay'ee aarii jira akka malee aarii jira amma salaatuu deemee jira hundaafuu baay'ee rifadhe dhugaa rabbii itoo jala dhaabbadhee nan beeka waan gochuuf deemu inni garuu jalan dhaabbanne jalaan dheessanii egaa maa gochuu hin danda'u dhifama gaafachuuf hin tureyyuu didee jira ol danda'amee sutuma jedheetan dhifama gaafachuudhaaf yaala oonaaf sabmee jechuudha yoo taragaageen booda amma xiqqoo taragaagootti eeguun qaba dirqama kooti kanaafuu bakka akkana fakkaata viidiyoon irraa angadhuma sagantaa waan hordoftaniif baay'ee galatomaadha daawwattoota fi hordoftoota keenya nagaan naaf tura ciao